Gaafii gaafachuun danda'ama asirratti. Gaafetti hin jirru boorra way. Yoo gaafetti si gaafadha dubbiin. Obbolummaa haasaa jirra gaadho. Saboo mallattoo gaafin argaa way. Sirra moo? Eh Ija keessa jira. arra yello dhoowwa guyyaa irraa kun guyyaa gaafeetii miti. Guyyaa jaarsa kun na cinaa jiru gaafiin gaafatina. Maarra gogaama. No daa'imatti lallabnu daa'imni rifatti. Yaa. Amma lallabee taate waliin nu buustii achi jenna amma kanuma horimee nagaa lallabnu akkanuma firaadhiisa amma. Guyyaa tokko malee taatu. Quraana moo wangeela lallaba garuu dhugaasa. Eenyunne? Quraana moo wangeela lallabamaa. Eessatti? Quraana moo wangeelatu lallabamuu qaban jedhe. Islaama kaanis quraanaan lallaba atis kiristaanummaa lallabdanis islaamaan lallaba. Ati wangeela keessaa gahee hin qabdu miti anatu qaba. Kitaaba keetii mire gaheen hin qaba maaliif hin qabne? Jechuun eegatti nama hindi jechuun wanta itti amantuun alatti maal gocha lallabda dheeti. Atoo quraana irra na gaafachuu deemta moo wangeela irra na gaafachuu deemta? Amma moo wangeela irratti gaafachuu deema. Maalin paastaraan? Wangeela roomaan qabduraan jedhee maa na gaafata? Yeroo baay'ee wangeela lallabda galattanis gaafachuudha. Anammoo waan hin godhu quraana irraa yoo na gaafatte Muhammad ergamaadha jette ergama yoo nan ergamaadha kan joo fide ati ergamaa miti jettee fidu qabda. Allah waaqa yoo nan jette waaqa kun osii kan ati waaqaa miti jette kan jedhu fidu qabda. Hin rakkatte yookaan kanaafuu akkanuma dhiiftee irra caala. Gaafadha naaf deebista. Gaafiin gaafatini afaan Oromoon beeku. Oromiffaa fi Arabiffii walitti hirkatee jiraata moo of danda'ee jiraata afaan lachuu? Afaan hundinuu afaan adda addaati. Of danda'ee jiraata miti? Afaan hundinuu of danda'ee jiraata. Walirraa ni ergifata afaan Ingiliffaa irraa afaan hundi walirratti akkana hirkata yeroo garii bakka walirratti galii galuu jira. Ila bara kanan jedhe fakkeenyaaf amma jechi tokko afaan Oromoo keessatti yoo dubbatamu jecha Arabiffa keessatti dubbatamu Oromiffatti dubbatamu hin qabu yookiin immoo hiika jiraachuu hin qaba jechuudha. Jiraachuu hin qaba. Afaan hunda warra hirkata amma rabbi yoo jettus gartee wantoota adda addaa amma gartee afaan arabaa soofaa jedhan ingiliffattis soofaa jedha shuugar jedha sukkar jedha arabni sukkara jenna nutis akkasii miti shuugar jedha kaan wanti walitti hirkataa hundi. Sirrii dabar jechuun jechi tokkichi kan maqaa hedduu qabu jiraachuu danda'a afaanota keessatti jechuudha. Garuu jechi suni afaanota keessatti maqaa gargaraa qabaatee hiikni isaa immoo afaan keessatti tokko ta'uu danda'a. We can see the context yeroo kam eeguutti fakkeenyaaf iddee gosa jechuu qabda. Fakkeenya qoyila akkam seete beektaa? Jechi tokko fakkeenya Arabiffaan hoggaa dubbatame Oromiffatti immoo maqaa biraatti yoo hiikame jecha Arabiffaa achitti dubbatame suni dhufee Oromoo keessatti dubbatamuu danda'a. Danda'u malaya hundillee ta'uu baatu gariin danda'u malaya. Ustaaz koomentiin namni sadii wayii shaadaa jira jechaa jiru. Yaadni yamamaa jechi sun bara of danda'a dabar Oromoo keessatti illee kan hiikamuun jira. Garuu yaadi galchitaa yamamaa sana warra kan buusiiti najaat oroo kan jedhuu fi intini galchi Oromiyaa maayikiingi kan jedhu kana galchime nama tokko buusiiti. Fakkeenya fiddee yoo goote gaadisa bareeda yoo fakkeenya fiddee fakkeenya irratti walii galchuu dandeenya. Tara naa kennan galchaa booda hin fudhatta nama tokko buusi. Fakkeenyaaf amma fakkeenya tokkotti fudhadhu. Fudhadhu. Jechi waaqayyo jedhu afaan Oromootiin jira miti Oromiffaan waaqayyo jechuun Oromiffa miti. Fakkeenyaaf immoo Allah jechuun immoo Arabiffa miti. Si kenneera. Jechi Allah jedhu kun Arabiffa keessatti dubbatameera. Oromiffa keessatti immoo gaafa hiikamu waaqayyo jechuun dirqama sana mitiidha. Oromootu akkasii kennu Oromootu afaan akkas jedhee akkasitti hiika silaa maqaan inni hiikamu. Jechuun lama hiikamuusaa dirqama kaa jechuun amma hiikamsaa sun dungoo. Okay maal ijoon kee maal itti feete iyya maal itti feete yoo okay afaan Oromooti okay maaliif okay maal jechuu iyya gus. Ila fakkeenya kanas siin jedhe afaan Arabiffaatti hiikate dirqama afaan Oromootaani
namni tokko lammii biyya tokko immoo gadhiisee biyya tokko dhaqu lammii biyya sanii guutummaatti barachuu qabaa jechuudha. Immoo arabiif tokko gaafa oromifata amana fingal okay hayye okay afaan amaariffat jan hiikne maal pointiin kan kee maal jechuu itti feete ma okay Allah yoo jenne arabiffatti oromatti waaqayyo ne maal jechuu keeti maaltu waalte naaf godhutti egaa afaan kunniin of danda'a ta'e akkamitti oromiffarratti Allah hidhii ku danda'e quraanni keessanii akkamitti injijiru maqaan yoo kan baratu taate maqaan okay akkamitti hiikuu danda'e akkamitti hiiktanisin eelooyi jedha eelii jedha maaliif hiiktan waaqayyo jettanisin maal jettee maaliif hiikama beeka nuti Allah jenna gartee walillaahi alasmaa anama fakkeenyaaf Abu Muaz yoon ta'e Ameerikaan dhufees Abu Muaz malee hin hiikamu maqaan cufadhaamee warra isin biraa eenyu lallabu jira so maqaan hin geeddaramu isannaa'un maqaan hin jijjiiramu hin hiikamu maqaan baasa borri kiyya Abu Muaz yoo jedhe Ameerikaa dhufuus Eeshiyaa dhaquus Saudi Arabiyaa dhaquus Abu Muaz ma jedha malee hin hiikamu maqaan hin hiikamu sirriidha be Abu Muaz ilaani bees iyas mormaan jiru jechuun hiikoo waan sanii jechuun maali jettee himta malee maqaan hin hiikamu amma Abu Muaz kun osoo afaan Oromoo ta'e gaafa afaan Arabiffaa dhagamu maqaa wayitiin jiraachuu danda'a maqachi kun gaafa hiikamu hiikoo kan ni ta'a hiikoo itti goota malee maqaan hin jijjiiramu akka seeraatti afaan warra Oromootu jijjiire malee amma fakkeenyaaf eelii jedhanii hiikoo keessa kaayee waraabbii keessa kaayee jijjiire eelii je'ee waraabbii keessa kaayee namtichaatu afaan Oromoo akka waan ni godhee jijjiire malee maqaan silaa hin jijjiiramu akka seeraatti akka barannetti akka addunyaatti akka aalamaatti hin jijjiiramu. Waliigalee maaf jijjiiramaa na dhibee? Amma jechuun fakkeenya Oromiffillee jechuun waaqayyo jedhu of danda'aadha. Arabiffa keessattillee Allah jechuun of danda'aadha. So egaa Allahaan achi keessatti of danda'a ta'e Oromiffa keessatti immoo iyyuu. Okay badii maali? Okay hin jijjiira. Okay jijjiira. Siigal uummanni Oromoo hin beeka hin gala. Okay egaale badii maaliif gartee isin Allah hin jijjiirre jechuu keeti? Maaliif Allah kana gara waaqayyotti diigamuu dide isaa Oromiffatti hiikameera. Maqaan hin jijjiiramu maqaan waaqaa Allah jedhame hin jijjiiramu kaa. Maayo waaqayyo jedhee barreeffame. Okay hayyee si gaafadha. Okay waa si gaafadha. Yesuus maqaan isa Yesuus jechuun maal jechuu? Yesuus jechuun maqaa fayyina waaqaa irraa jechuudha. Min maalatu no afaan Oromootti Yesuus jechuun? Yesuus jechuun Yesuusum. Maaf hin hiikne? Maal jettee? Maaliif hin hiikne afaan Oromootti? Yesuus Amaariffaadha Yesuusin. Yesuus jedhan Oromoon Yesuus jetti Yesuus hin jettu. Macaafa harkaa qabu kanarra Yesuus jedha malee Yesuus hin jedhu. Yeellam yaadaa jira malee. Hiikoo Yesuus naa hime hiikoo Yesuus jechuun maal jechuu? Hiikoo fakkeenyaaf amma afaan Ingiliffaatiin Jesus jedhama. No hin dhageenya maqaan. Okay walittuu hin deemu Jesus jechuun maal yoo sin jedhe hin beektu jechuudha. Gartee waan sin jedhama Yesuus waan jedhamu kan hiikoo ni qaba. Qaba ejjen. Maal hiikoonsaa? Afaanota keessatti hiika qaba. Aboo sin gaafanne maali hiikoonsa? Kanaaf rakkoo ifii fidde falmi nu deebiste ma cal jenne nuti abbaa olaanaatu jinagaan jirrettee miti ofii fidde Yesuus min maalat no maal dictionary kan ani Oromoodha fitsum Oromoo amma yaadi jechuun hin beeka gaddisa jechuun olaanaa jechuun eebbaa jechuun hin beeka Yesuus jechi jedhu kun jecha afaan Oromooti hundeen isaa afaan maaliiti? Jecha afaan Oromooti. Maal jechuun min maalat no hiikoon isaa? Oromoo keessatti Yesuus jedhama garuu afaanota keessatti mormee gaaddisa ati Oromoodhaami? Oromoodha. Gaaddisaan qartee hundeen gaaddisaa jedhamu kun afaan Amaaraati moo Oromoodha moo Amaariffa? Oromoodha. Gaaddisaa maal jechuudha afaan gaaddisaa jechuun afaan Amaaraatitti? Jechuun afaan Amaaraatti hin beekne fu'ani jechuun hiikni illee. Okay hayyee siradis okay Oromoodha. Hayyee Yesuus jechuun afaan hundeen isaa afaan Oromooti? Oromoodha iyyeen. Maali hiikoonsaa? Jechuun ka afaanii kabiraatiinis immoo maqaa kabiraatti hiikama jechuudha nuun beeknu malee. Hin beektu hiikoosaa waan hin beeknu. Ustaad yeroo tokkicha mee dhiifama Oromiyaa? Qabatti dhufte calqaba yookiin Injoon yoon fadhe injoo. Injattaan ka jechuun nama tokko calqaba maqaa sana irratti nagaa gaafata miti. Injoo maali yoo naan jedhe how are you naan jedhe how are you yoo fadhe how are mirga kooti. Maali? Akkas jechaa jiru bar amma Oromiffaan jechuudha Oromiffaan gaafa nama tokkotti dhufte nama tokko yookiin amma Islaamaan assalaamu alaikum hin jedha Oromoo ta'uutiin akkam jirtan akkam bultan hin jedha.
eewwa nagaa kam jirtu jechuu kana eenyurraa barteeti? Atis nagaan waaqayyo siif haa ta'u. Quraana irraa hin bare, Nabi Muhammad irraa hin bare. Waa'ee Islaamummaa amantii. Nagaa siif haa ta'u barate. Quraan nagaa jechuun nagaa assalaamu alaikum jechuu hadiisaa fi quraana irraa hin bare. Qo'ishin. Quraana irraa barte miti? Wangeela hin barre. Ayyee. Quraana kana mooyyuu eessaa dhufe quraanni kuni? Gaafii sadaffaa na deebisee shi dura ammas maali gaafii sadaffaa nama guutu dhufte lakkinaan jette nama itti dhufte akkam jettaan akkam nagaan jaan nagaan bulteen jedhan gaafii biraan na fidde eessaa barattee naan jette Nabi Muhammad quraana irraa hin barre. Quraana irraa iddoo kamitti jedhan nagaa siif haa ta'u jechee dhuguun quraana irraa iddoo kamitti? Hadiisa irraa hin barre gartee tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salaam salaamu alaikum hadiisa irraa hin barre baleeso yoo goggeetuun hojii falmite si hojii falmuun ni danda'a. Ati gaafii deebii barbaadde moo hojii haasa'uu barbaadde? Kanuma goggoitu. Jechuun. Okay, ana si gaafata. Oye gaafii hedduu na gaafata. Ana takka si gaafata. Amma mormee na nageem. Yaadi qophaa'e ammaan. Uummata waliin hin buusin olii. Yaadi ofii na dhufee miti. Gurbaa kanaaf na gaaddisa itti dhiisi ol guddisi. Okay, gaaddisa. Booda. Booda ijoolleen kiristaanaa. Kiristaanaa walii bootan jedhu. Hin feenu ani haasa'uu hin feenu. Amma mana nagaa jechuun. Anin seena mootti. Wal guddisira qoon qabu. Yoo deebiin nan danda'atte garuu itti seeni. Okay. Dhaggeeffadhaa. Ennoo miliyaa maal eenyu baase? Nama baase baasii namaa baafna. Baasina nama dhiisa. Soon nagaa asoo jira. Dirqumatti nama galchina. Guyyaa hunda wangeelaa qoraan haasa'uuf. Gaaffii deebii dhiisaa amma. Eekaa nagaa asoo hin naamita. Haasaa. Abbaa booda dhufanii jecha amantii teenya xiqqeessee jarana wallaahi waan isin quraana osoo hin dubbisne wangeela osoo hin dubbisne hin dhufinaa na biraas. Dubartiinis hin dhufina boqonnaa takka garee wangeela irraa fuutee hin dhufin tunis garee irraa shaadaa irraa fuutee hin dhaqin akkasii miti eebba. Isa sana maaltu badee seete abomoas? Isin warra dhimma kana gadi taa'ee nama waan hubanne irraa. Warra dhimma kana gadi taa'ee nama waan hubanne. Gaaddisa ofii buutee moo nama si baase? Nama na buuse bar nama na buuse. Okay, hin buusinaati yoo rakkoon qaban deebisuun dandeessaati. Ani waan nan beekurra nan deebisa iyyan. No jechi kiyya yoo waan irraan beektu ta'ee yoo macaafa sirriitti hin beektu ta'ee itti seeni. Booda immoo ijoolleen dhufanii hangam beekurra nan deebisuu nan danda'a garuu wanta hin beekne immoo garuu bakka fiduu hin qabu si'a ta'eef iyyuu wanta hin beekurra nan deebisa. Okay, garuu macaafa hin beektaa jechuudha. Eeyyee sirriitti mikinaatu itti nama waan ta'eef macaafa qulqullummaa fooniin dubbisanii too fooniin dubbisanii namaaf gala miti wanti hin beeku abdanni gaggeessa afaan waaqayyoo yoo ta'e qofaadha. Eenyu akkas jedhe? Eenyu akkas jedhe? Amma tana maratti macaafa qulqulluu jedha. Amma ani Oromoo guutuudha macaafa afaan Oromoo barreessanii gabayaarra gurgurtanii Yesuustu hafuuraan malee isin hin galu jedhe moo atiitu jedhe? Macaafa qulqulluu jedhe. Ati jedhe moo Yesuusaa jedheen jedhe macaafarra macaafni ofiif barreesse namaatu gartee dubbii Yesuus barreessan takkaata Phaawulos barreessan. Duuka bu'oota Kiristoostu jedhe. An akkasini Yesuus Kiristoos hafuuraan malee isin hin galu jedhe macaafni. Duuka bu'oota tuyyuu warroota isa duukaa jirantu jedhe. Dubbii eessaa fudhan dubbisan isaan? Isarraa dhagaan jecha isarraa dhagaan dubbata. Abbaan tokko abbaa caaliitiif abbaan tokko gadi bu'ame. Zaakir qoy. Bakka qoodee. Haa ta'u. Zaakir waan buusa. Afiif deddeebi'ee waan dhiyaate. Akkuma si gaafadde afaan irratti hin deebistu. Akkamsi godha. Ayyee gaafadde maal jette? Okay, waan jedhe. Eenyu macaafni hafuuraan malee isiniif hin galu macaafa kan jedhe Yesuus Kiristoosu jedhe moo barattoota isaa jedhe? Barattoota isaatu jedhe. Yesuus hin jennee dhagaan jedhan. Okay, Yesuus mee eessatti akkas jedhe? Okay, eessatti akkas jedhe Yesuus? Wanta sarara dhagaan dubbatan bartoonni. Akkana jedha. Laala akkana Yesuus itti fufee akkana jedhe barattootaan. Yesuus akkana jedhe. Yesuus akkana jedhe jedha. Mee barattoonni isa Yesuus gartee Yesuus akkana jedhee kan jedhu barattoonni mee eessatti akkas jedhan? Tokkoffaa ergamaan Phaawulos faanti maal taatila ergamaan Phaawulos faanti. Aboo Phaawulos hin qaafane barattoota duuka buutota 12 qaba Yesuusi. Duuka buutonni maarree warroota ergamoota isaati warroota inni ergateedha warra Kiristoos ergateedha. Okay, waan jedhe duuka buutonni Yesuus kallattiin waliin turan moo alkallattii Yesuus hojii turan?
kallattii hojiin turan yeroo tokko hojiin turanidha. Gobas. Okay. Luqaas ja'a kudha lamarraa hanga kudha sadii yoo dubbise Yesuus Kiristoos halkan guutuu gaararra sagadaa bulee yeroo achirraa gabbu'ee barii namoota meeqa warrachi walii qabame keessaa filate? Maal jettee? Namame. Luqaas jaarratti nama meeqa filate Yesuus duuka buutuu meeqa filate? Duuka buutu kudha lama qaba. Kudha lama. Okay. Phaawulos achi keessa ni jira? Phaawulos duuka buuta keessa? Ni jira jara kudha lamaan san keessa. Duuka buuta keessa jira eeyyan. Duuka buuta. Aboo ani wangeerratti kijibeen hin jiru amasasiina. Phaawulos eeganaa eegartee Yesuus duuba. Kana wangeerratti sabin. Booda waan ni jechuu deema. Ummata waliin nu buusta. Isa man nagaa sun. Toomas nagaan siif haa ta'u. Een ta'u jechuun miiraan hin deemu jirana. Duuka buutota keessa jechuun. Phaawulos osoo gara Damasqaas deemu itti waan ni ta'e malee. Yes. Maaltu lamma atamma gara aariitiin dubbachuu jirta mucaan taragaaggaa. No aarii miti. No taragaaggaa miti jechuun isumaan dirqina dhaqee haasa'uutu hin jiru. Jedhama iddoo kanatti mucaani Phaawulos duuka buutoo keessa jiraannaani doggoreera. Mucaatu Phaawulos ikkoo bare Phaawulos fedha Kiristoos yookiin fedha Yesuus Kiristoos jechuudhaaf ergame no. Orreetii mala gaaddisaanii rakkina dhimma gaaddisa otoo hin taane aboomaas akka nama jabaa akka nama waawwatee tokkootti oriisaadhaan dubbatta otoo hin taane tattaragaaggooftee mucaan anumaan lallabee Akkumayyuun goone bira amma bari eebba otoo aboomaas iddoo kanatti fidii faana jiraachuusa ta'edhani deebi'ee maal ta'a beektaa? Inni immoo sirriidha.